Nama duutiin malleef abbaa arjaa, abbaa garraamii, abbaa sabaa fi sablammii walitti qabee ija tokkoon ilaaluu kan beela'e, kan dheebote, kan rakkate, kan rakkina keessaa baasu abbaa gaarii kana innillee yookiin akkuma suura irratti argitan kana nama duuti hin malleefidha jechuudha. Egaa sabaaf sablammii hundayyuu gaazexeessaa Asfaaw Mashashaa lubbuudhaan isaan boqotaniitii jiru. Egaa lubbuu isaanii waaqayyoon mirga qulqulloota haa dhaabu jenna. Maatiif firootansaa uummata hundaaf uummata sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiran hundaaf jajjabina haa kennu jenna. Maaliif taanaan namni kun yookiin dhalataa takka qofaaf ta'e osoo hin taane uummata sabaaf sablammii amantaadhaan, aadaadhaan, duudhaadhaan osoo gargar hin baasiin hunda warra rakkate faana isaan simachaatii ture. Har'a immoo fuula Rabbii deemee jira jechuudha. Kanaaf meeqa keenyatu mee abbaan kun eenyudha jennee gaafa teenya of madaallu namoota meeqa keenyatu akkasiin gaarummaa hojjeta jennee yoo of madaallu eenyudha mee waan akkanaa hojjetee kan dabarse yoo jettanii madaaltan namoota harka dhibba keessaa namoota waan akkanaa hojjetan harka dhibba keessaa taasisan. Nama garraamii, nama baay'ee uummata bira dhaabbatuu fi achii hin daganne nagaaf jaalalli waaqayyoo jira. Maaliif taanaan yeroon geessee akkasiin gadi lolaasu sana warreen viidiyoo sana ilaaltan jiraachuutii dandeessu. Kanaaf immoo har'a abbaan keenya kun boqotaniitii jiranii waaqayyoo lubbuu isaanii amaaru akkasuma mucaa isaanii tokkicha sanaafis jabina haa kennu jenna. Hundumaa namoota isaan jaallatan namni nama jibba jedhee hin yaadu. Namni gaarummaa hojjetu namoonni baay'een ittiin gammadanii kaasaanis jibbuu danda'u jechuudha. Abbaa garraamii akkanaa argitanii beektu abbaa sabaaf sablammii faana bu'ee amantaa fi kutaa osoo waliin adda hin qoodin abbaa gaarii jechuun kan akkanaati jechuudha dhugaa dubbachuuf. Maaliif taanaan bara jireenya isaanii keessatti hanga jiraatan kanatti wanta gaarii hojjetaniiru. Wanta gaarii bira dhaabbataniira. Yoo wanta gaarii hojjettani akkuma seenatti lubbuun namaarra darbu seenaa rirminyaattu jedha Hacaaluu Dheeressaa. Kanaafuu wanta gaarii hojjettan seenan isaanii bara baraan ni yaadatama jechuudha. Abbaa kana namni isaan wajjiniin hin boonye hin jiru. Miidiyaa gubbaarratti wanta argitan kana keessaa namoonnumti isa faana hin boonye hin jiru. Maaliif isa faana bu'an seetani waan gaarummaa hojjetanii darbaniif. Dhaloota sabaaf sablammii guutuu waan gargaaraa turaniif har'a garuu gaafa isaan lubbuudhaan darban uummanni hundumtuu isaan boo'e. Kanaaf isaaniif boo'e malee otoo wanta badaa hojjetan ture
baga du'e maalluu godhaayyuu baga du'e namaan jedha namni. Kanaaf immoo gaafa nama gaarii waan gaarii hojjetan kana immoo hedduu tokko nama gammachiisa gaafa lubbuun isaanii duuturree lubbuu isaaniitu bade malee seenan isaan dalagaatii turan seenan isaan hojjetaatii turan bara baraan ni yaaddatama jechuudha. Kuna jechuun immoo dhaloonni amma keessa jirru kun dhaloonni rakkina keessa baasan suni sirriitti isaan bira dhaabbatee seenaa koo bakka kanatti isaantu na gargaarii ture bakka kanatti kufeetan ture isaantu olla kaase jedhanii seenaa isaanii galmeessisan seenaa isaan galmee irratti qaban sana dhaloonni immoo waa'ee sana dubbachuutii ni danda'u jechuudha. Kanaafuu namoonni hundumtuu isa jaallattanii abbaa gaarii kana abbaa garraamii kana gaa duutiin ooltu mitiiree kara fuula rabbii deemira guyyaan kee kanaadhaa hanga kana caala hin jiraattu waan jedhameef lubbuun isaa tareera waaqayyoon lubbuu isaa nuuf amaaru hundi keenyayyuu jechuudha. Kadhannaa keessanii yaadadhaa. Kanaaf obboloota koo akka abbaa gaarii kana akka asfa'u kanatti wanta gaarii yoo dalagne boodallee seenan ittiin nu yaadatan isiniin jedha. Viidiyoon har'a qabadheetii dhufe kana fakkaata. Viidiyoo koo yoo jaalattan laayik sheerii godhaa yoommoo komii qabaattan bifa koomentiitiin na barreessaa. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii.